Andura girriin jalqabamee jira kun akkas godhee kun kana godhee kun xuruu jedhee kun ammoo badaa jedhee waanuma itti fakkaate marti isaa akkaataa itti fakkaatetti hiikkataa jira. Akka nama tokkootitti Jawaar Mohammad mootummaa kanaaf gorsa bareedaa dabarsee jedhee fudhadha. Intervii isaa kaleessaa keessatti mootummaan kun hin fayyadu amma booda karaa goruu qabaa manaamina osoo hin taane akka nama siyaasaa tokkotti daarima qabee mootummaa kanatti waan jiru hundaa himee jechuudha. Akkuma mammaa isa Oromoo dubbate qaruutee moggamarra dhawan gowwaa dirrumarra dhawan jedha. Mootummaan kun yoo qaruutee ta'ee qalbii qabaate ummata hunda gara nagaatti fidee biyya tana itti fufsiisa. Yoo san ta'uu baate ammoo haaluma jiru kanaan itti fufe waraanni irra isaa kunis hin miidhama beeka. Raayyaan ittisa biyya har'a hojii isaa dhiisee ganda keessatti hojii poolitikanyaawwan hojjetan hojii poolisiin idilee hojjetuu fi hojjetu kana hagayoom akkasitti raayyaan ittisa biyyaa kana dhiibuu danda'a. Ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu nagaatti dhufuun araaratti dhufuun barbaachisaadha. Sigalee kanaaf Jawaar akka nama tokkootitti mootummaa kana dhiibuu osoo hin taane gorsa bareedaa wayii kenneef akka nama poolitikaatitti dalqa qabee waan sirreeffattuu qabdantu kana sirreeffadha. Aangoon isin harka jira, baankiin isin harka jira, taankiin isin harka jira. Nama kan wajjiinuu mari'achuu murteessaan isin ka jedhu lafa kaa'e jechuudha. Kuni faaktiidha. Carraa kanatti ka fayyadamuu danda'u warra aangoo harkaa qabu jechuudha. Eenyu wajjiin mari'achuun eenyu caalayyuu warra aangoo irra jiru fayyadaa jechuudha. Maaliif jennaan raayyaan ittisa biyyaa har'aa naannoo hundatti magaalaa hunda keessa deemee ummata mariisisu kuni yoo haala kanaan dubbiin itti fufe innis dadhabaa deemaa bar. Dadhabaa deemaa bar. Gaafa san mootummaan ka'ee biyyarraa baqachuurra har'a nagaatti as deebi'anii tasgabbitti dhufanii gorsa hayyuun kennu kanarraa fayyadamanii ummata isaanii yoo bulchan biyyaa gafere yoo bulchaa biyyiin carraa qaba. Waggaa sadiitu saafe gara haga filannoon kun dhufu jechuudha. Filannoodhaan ammoo yoo mo'ame akkuma jedhe san aangoo gadhiisa. Yoo ka filannoon jiraatu taate silaa filannoon eessa jiraa miti. Waliigalatti ammoo ka Jawaar dabarse gorsa isaa kanarraa yoo fayyadamuu danda'an haasaa isaa kanarraa fayyadamuu yoo danda'e ka fayyadamu mootummaa kana jedhee fudhadha. Yoo san ta'uu baate ammoo haasaa Jawaar godhe kanarratti warri kaleessa kophaa kenna biyyaan gorraa kaafna jedhu hundi ganaa walitti siqee wajjiin mari'achuudhaaf ta'a jechuudha. Akkam goonee jijjiirama kana fiduu qabna. Oromoo osoo hin jenne, Amaara osoo hin jenne, Tigree osoo hin jenne, Guraagee osoo hin jenne, waliigaltee akkamiin tokkummaadhaan jijjiirama kana fiduu qabna. Ganaa kunillee gara mariititti dhufaa jechuudha. Gaafa sadarkaa kanatti paartileen siyaasaa dhufan mootummaa kanarratti caanaan baay'ataa deemaa jechuudha. Warri mootummaa keessa taa'ee isa basaasu lakkoofsan qabu. Hoggansi waraana keessa jiru isa basaasuu danda'a. Kanaafuu mootummaan kun falli tokkochi jiru gorsa Jawaar Mohammad kaleessa dabarse kana intervii isaa mootummaan dhageeffatee jira dhibbatti. Nama 60,000 jechuun ummata Jawaar jaalatu qofaa miti. Warra mootummaa deeggarullee akkasuma warra mootummaa mormullee hundi isaatu dhageeffataa ture. Nama 60,000 yuutuubiin jechuun kun taarika bar. Muummee ministeera Itoophiyaa keessa ture. Haga Abiyyi dura warra turanis hin jiru kun taarika keessatti. Itoophiyaa keessatti namni 60,000 daawwatame hin jiru yuutuubiidhaan. Osoo feesbuukaan laayiviin isaa dabre Jawaarum 100 gala. Saan qofa osoo hin ta'uun baanne osoo sa'aatiin sun dhumachuu baate 70,000 shakkii takka malee kaleessa 70,000 quci. Kana jechuun ammoo warri biyya bulchaa jirullee ilaalaa ture jechuudha. Har'a kun waan gammachuu dhageenye Itoophiyaan fulaa galaanaa argattee Sumaalilaandiidhaan waliigaltee mallatteessite. Abiyyi waan gaarii asiin hojjechaa jira. Isa kanarraa gammachuu qabaan. Misooma naannoo tokko godhamaa jirurraa gammachuu qabaan. Laakiin ammoo ani qofti gammadeedhaaf bu'aan hin jiru. Ani qofti gammadeef ani qofti naannoon kiyya qofti toleef bu'aan hin jiru. Ummanni akka biyyaatitti waliigaluu qaba. Abiyyiin gara nagaatitti dhufuu qaba. Isinii galtee dubbiin kanaan alatti nama kan wajjinuu mari'atee nagaa dhufe Abiyyi turraa fayyadamaa ta'a jechuudha. Kanaaf gorsi Jawaar gorsa bareedaadha. Dhugaa rabbiititti namichi akka Jawaar Abiyyi irratti waan baay'ee dubbatu godhuu yaadee ture. Hin dide Jawaar. Mootummaan abbaa irree hin danda'amu. Saba tokkoon olaantummaan dhufuun hin danda'amu. Warri qawween deemu qawween bakka barbaade gahuu hin danda'u. Itoophiyaa barbaade ijaaruu hin danda'u. Kanu barbaachisu waliigallee mari'annee araara qofaan teessoo walii kennee waliigallee Itoophiyaa ceesisuu Itoophiyaatti fufsiisuudha jedhee dubbate. Dhugaan jiru kana poolitikaa jechuun waa lama jedhee kaa'ee Jawaar. Tokko aangoo walii qoodu, lammaffaa qabeenya walii qoodu. Mata 60,000 taa'amee daawwatame yuutuubiidhaan 60,000. Sa'a 24 osoo hin gahin hordoftoota 800,000 wayii amma namni ilaale. Kuni faaktiidha Oromoo. Kanaaf akka nama tokkootitti Abiyyiin Ahmad
waan balleesses qaba waan tolchellee qaba wallahi waan bareeda hojjete nama ajjeesuun badaadha misooma irratti garuu akkuma nama ajjeesu bu'aa baay'ee qaba dhugaa isaallee dhoysuun hin barbaachisu garuu Ahmad qofti irraa gammadeef ana masaa kanatti Abiyyi irraa rakkoo hin qabu akka nama dhuunfaa yoo na gaafata waa baay'ee hojjechaa jira ummanni keenya fakkeenyaaf nama akka Baaleetitti rakkinna kaleessa mootummaan Itoophiyaan argintu Baaleen keessatti waa baay'ee dalagame akka naannoo yoo na gaafattan gammachuu guddaa qaba garuu ani qofti gammadee bu'aan qabu qeesii gadi bahee Abiyyi dhagaan kallachadhaa ajjeesaa jiru kuni jaalatee waan san hin dubbanne itti dhagaamee aaree san godhe jaarsi sun abbaan amantii sun jechuudha Daawitiin taatee gallacha Abiyyi dhagaan dhooytee ajjeesuu qabda namni jedhu suni itti dhagaamee aareeti malee akka Ahmaditti dhuunfatti Abiyyi irraa gammaduun bu'aan qabu namoonni tokko tokko amma akkasuma kanaaf nuti ka barbaannu Abiyyi irraa yoo rakkoo ammaa gayaa gara nagaati yoo deebi'ee maal rakkoo qaba aangoon isa harka jira biyyi isa harka jira waggaa shan bulchee jira qawween mokkoree hin danda'amne nama kamuu araaratti as fidee akkuma jedhe aangoo qoodee walakkaa inni xaqlaay ministeriidha namni martuu hojii isaa haa ba'u Abiyyiin akka nama ajjeesu hojii hojjechuu baate Itoophiyaan silaa salphatte akkuma nama ajjeesu akkuma waraana geggeessutti nama hojiiti namichi isa kana ani ragaa ba'aafi hin hojjeta waa baay'ee misooma baay'ee godhaa jira garuu lola kana dhaabuu hin dandeenye araara buusuu irratti rakkoo jira jechuudha. Ana akka nama tokkootitti kana. Kanaaf jecha nama tokko gaafumaanni nagaa jiru walii boo'uun barbaachisaadha bar. Taayyeen danda'a kaleessa Abiyyi wajjin ture har'a taayyeen eessa jira. Akkasuma warri koomantii barreessitan Abiyyi jaalalaaf yoo taate Abiyyi gara nagaatiin waamuu qabda malee na arrabsiteef Abiyyi guyyaa isa yoo dhufanii Abiyyi har'a poolisiin maan isaa kun Abiyyi qabee mana hidhaa galche maal gootame Ahmad arrabsuun homaas hin fayyadu. Nuti ka jechaa jirru nagaatti koottuu jechaa ni jirra. Taayyeen danda'a kaleessa akkamitti uummata Oromoo diqqeessaa bahe har'a eessa jira. Abiyyi Ahmadillee carraan isaa kanuma barra. Waraanni har'a isa eegu kuni raayyaan ittisaa biyyaa kuni funyaan walitti butee daqiiqaa muraasatti mana hidhaa galchuu danda'a Abiyyi Ahmad. Garuu ani Abiyyiin sirriitti deebuu qaba nagaa godhuu qaba yoo an jedhe naan rabsuun qabdu. Isaaf yaadeeti malee an rakkoo takkaayyuu hin qabu. Balleessaa jira tolchaallee jira. Fulaa galaana argate asiin Itoophiyaa biyyoota garagaraa biyyoota humna wayyoo qaban warra akka Chaayinaatiitti Itoophiyaan dabalamte kun amma hojiidha biyya keessatti amma tokko tokko waa'ee misooma giriin leegasii biqiltuu dhaabuu kanarratti hojjechaa ture kun hojiidha kanumaan wal qabatee maaliif nagaa irratti illee akkanatti hin hojjenna Abiyyiin akka ilma Oromoo tokkotti ani kana jechuu barbaadu saniin gara kaanitti ana caalatti siyaasni Jawaar Mohaammed fide kuni si fayyada Abiyyi Ahmad hoggansa aangorra jirtu si fayyada har'aaf si fakkaachuu danda'a homtuu nan tuqanii homtuu natti hin kalaanii no gaafa guyyaan kee dhumate abbaa si qabuun argitu inuma rakkoodha kanaaf jecha nagaatti dhufuun haasaa hayyuu dhageeffachuun barbaachisaadha maaltu dhufaa mintaa maxaallachuu minaamina isara si galte kanaafi intarviin Jawaar Mohaammed haasaa guddaa addunyaa kanaa ta'ee jira biyya keessatti namoonni baay'een Jawaar warra kaabaatii walii galuu deema polotikaa jijjiiruu deema jedhee ka kanallee cinqamee haasaa jiru isaa ban qabu isinii galee rakkoon harree duuba nama dhaabati jedhan namni gaafa rakkate maslahaadhaaf jecha walii galuu hin danda'a rakkina san keessaa bahuudhaaf walii galuu hin danda'a isa kanallee hin dogoggorin isii tan akkasii yaada jechuu barbaadeeti an akka nama tokkootitti Jawaar gorsa bareedduu Abiyyi qofaa miti ministeerota aangorra jiran ajajoota waraanaa ummata biyya san keessatti taayitaan kennamee fi dalagaa jiru hundaaf ergaa dabarse hundi isaaniitu nagaatti koottaa warra har'a qawween isinii dhukaasaa jiru kana homa gootan godhaa waliin ta'a mari'adhaa ijoollee bosona jiran ijoollee Oromoo akkasuma warra garana kaabarra jirullee maraayyuu wajjin mari'adhaa nuti homa takkaa keessaan argannu jedhan nama dhufee aangoon si gabroomsaa digdiin si gabroomsaa jedhu akka kiyyatti hin fudhadhu fakkeenya siyaasa faannoon deeggaruun amma nama akka faannoo jibbuun qabuun faannoon si gabroomsaa bakka abbaa kiyyaa dhaqaa maasara abbaa kiyyaatti deebi'aa jira an kanan taqabbalu akka nama tokkooti garuu gara kaan yoo laaltu wayte isaan akkanatti booyan asiin qeesiin gabbayee Abiyyi ajjeesuu qabdan dhagaan akkas godhuu qabdan jedha kana maalirraa kana jedha ka jedhu gaafii sitti uuma jechuudha qeesiin amma akkas dubbate suni nama guddaa abbaa amantiiti Abiyyiin du'uu qaba jedhee afaan guuttatee dabarsee bar erga gubateeti wanta wallaaleeti jaarsisuun amma isinii gala qeesiin kun amma waanuma godhu wallaalee waan kana dubbate biyya san keessatti namni waan akkasii jedhu hin beekan carraa isa eeggatu yookaan hidhaa yookaan ajjechaadha
garuu qeesichi tasfaa mureetuma abiyyiin du'uu qaba dhagaan ajjeesaa jedhee bar. Kanaaf akka nama tokkootitti haasaa isinitti hin baay'isu. Haasaa Jawaar irraa dhageeffattanii jirtanii ijoolleen afaan Amaaraan dhageeffannee fi warra afaan Amaariffaa dhageeffattan hundi keessanuu dhageeffattanii jirtan. Wanti Jawaar dubbate waan nama kamuu caalaa Abiyyi Ahmad fayyada. Eenyuma caalaayyuu Abiyyi Ahmad fayyada. Namoonni biraa ammoo Jawaaritti siqanii Jawaar irraa fayyadamuudhaaf siyaasa irraa fayyadamuudhaaf tokko haa taanu walii waan kanaa jijjiirru jedhanii Jawaar waliin hojjechuudhaaf karoora qaban isaa ban qabu. Sunis akkanatti milkaa'uuf Jawaar ammoo nama akkanaaf isiniiti miti. Nama sirriitti waa mara bareechee beekuudha. Nama maalummaa isaatiin boonuudha. Nama eenyummaa isaatiin dabarsee nama kamiifuu laanneedha. Isii tan akkasitti hubanne irra caalatti mootummaan irraa fayyadamaadha jedhee fudhadhaan akka nama tokkootitti sayyoota hubaate nuti akka hawaasaatitti odeeffannoo jiru isin biraan ga'uudha. Nama hojiin kiyya irra caalatti kanaan dura isinitti hime nama takkaayyuu nan rabsu paartii kamuu nan rabsuu isiniin jedhe sabbar zeena dirgim oduu ammee dirgim asiin baase dirgim kanuma wannan sitti himu ana biyyi irraa rakkoo takkan qabu qaama kamirraa iyyuu rakkoon qabu nageenni yoo bu'ee biyya sanii bu'aa qaba anaafillee bu'aa qaba. Kanaaf anamma waan jiru qofa isin biraan gahan akka kiyyatti eenyuyyuu nan rabsu jedhee dhiise eenyuyyuu qaata karoorfadhee kuni karoora ofii kiyya qomansiisa amma namni gariin na aara sabbar zeenaa maa jettaa informishiina anillee osoo siin jechuu baadhee kabiraayima siin jedha hamba jala daytee dhageeffatta yuutuubii habashaa jala seentee dhageeffatta akka marattuu an afaan oromootiin dhufe sabbar zeenaa dirgim oduu ammee dirgim gurra si buusa akkuma gaafa xaayyeen danda'a sabbar zeenaa taayyeen qabamee jira siin jedhe sanitti sabbar zeenaa awwaluun abdii qabamee jira gurruma si buusa rakkoo takkallee hin qabu oduu dhamaan ta'eef bakka biraatti illee numa dhageettaa kanaaf gurra si buusa jechuu kiyya kanaaf nama takkarraa rakkoon qabu abiyyi yoo sirraa'e isaafi malee anaafuma takka bu'aan hin jiru isatu aangoo harkaa qaba isatu biyya harkaa qaba isatu ummata tajaajilaa jira isatu ummata hoogganaa jira nagaatti fidee ummata hunda yoo mari'achiise isaaf faayidaa qaba jechuudha. Isa fayyada jechuudha. Saniin gara kaanitti anaaf wanni takkallee jiru. Oduu jiru isin biraan ga'u itti fufna. Abbaan sitti toleen dhageeffatta abbaan sitti hin toliin inuma dhiifta. Kanuma saniin gara kaanitti ani akka nama tokkootitti nageenni barbaachisaadha. Nagaa haa ta'u. Kana caala wanni haasofnu hin jiru. Yeroo gaarii naa qabaadhaa hundi keessanuu galatoomaa malkaam gisee. الله 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 ችግር በስቶ እንኳን ቢጨንቀኝ አላህ ነው መላውም ከቶ ቢጠፋኝ አላህ ነው ሳጣ ሚይዘው መጨበጠው አላህ ነው ጥሪዬ ሁሌም ላንተው ነው አላህ ባዶነቴ የሚሞላ